iddoo lama wal wajjin ilaallaa baasaa hundi keessatti. Second Timothy chapter 2 verse 1 up to 3. Timothyos lammaffaa boqonnaa lama lakkoofsa tokkoof lama. Kitaabonni baay'ee wal fakkaatoo yookaan synoptic gospel kan jedhaman kitaabotiin sadi jiru ergaan isaanii addaan ba'uu kan hin dandeenye kan wal fakkaatan isaanis Maatiyos, Maarqosii fi Luqaasii deebi'ee isaan kana keessaa kitaabni nuti wajjin ilaallu ergaa Ximotewos Phaawulos keessa tokko kan immoo wangeelota yookiin synoptic gospel kan jedhamu ergaan tokko ergaa kan biraa keessa jira kan jedhamu keessaa immoo Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 11 amma 28 wal wajjin ilaalla. Aduree koo ganama kana adaraan andara lafa waan sin handessuuf jedha. Adaraan mandaratti sin hambisu. If you are honored, ati amanamaa gaafatan adaraan andara lafa waan sin handessuuf. Addunyaarra jirtu kana keessa ati amanamaa taateenna. If you are trustworthy, if you are faithfulness, amanamaa gaafatan. Namni amanamaa iddoo sina tooyera iyyuu dhokachuu hin danda'u. Nama amanamaadhaan hin guddattu dhanii dhagaa yoo irra tuulan iyyuu dhagaan danda'ee nama waaqayyoo gadi qabu. Amanamummaan jireenya namaa keessaa iddoo guddaa qabu. Kanaaf adaraa kana nyaatiin dabarseedha. Dhidhiin qabiin seenaan dhagatiin bara jiraattu keessatti waan gootu keessatti nama guddaadhaati. Baay'een si qabate. Agargoota as keessa jiran baay'ee nama argee beekna. Agargoota gurguddoon argaa jira. Keessummoota iddoo garaa garaa dhufan argaa jira. Waan si fidee waaqayyoon beektani waan ta'e maaduree kana kanaan duruttanii waan hin beekne akka sagalee kana waan akkas waan si jedhu beekne. Make it again your life. Of hojjetu of ilaali. Adaraan andara lafaa sin handessa waan ta'eef maal haa goonu? Maal gosa dhugaa dubbii sagalee waaqayyoon? Mana keenya maal gorsu? Gola keenya maal gorsu? Bara keenya maal gorsu? So waa'ee daangootee jalqabeen ture. Daangooteen maquma isaan daangooteedha malee simintoo isaan daangootee miti. Adara kanaaf daangooteen guyyaa tokko gara biyya biraa deemuudhaaf akkuma kee kana paaspoortii kutatee akkuma nuti makiina kan nuti deemnu kana innis immoo achiin deema waan ta'eef otuma taa'u eerpoortii keessa dhaqee aeroppilaanii tikkeetti kutatee ta'a. Wanta tarra doolaattee boroddoo sii laata. Namni hiyyummaa isaa jiraata waan ta'eef. Kana booda raajiin namni beekamaan magaalaa Naajeeriyaa keessa jiru tokko biyya biraa deemuudhaaf dhaqee eerpoortii keessa gaafa galu konfiraansii guddaa kiristoonni guddaa qophaa'ee jira. Kanarraa kan ka'e namni kun gaafa dhaqu aeroppilaaniin guuteera deemuu dandeessu jedhaniin deemuun dirqama. Achi booddee raajii sun as bahee jeekaa ruubaan yaada. Maayinaan annama waaqayyoo raajii waaqayyooti jedhe. Hojii wangeelaa kan konfiraansii kan biyya alaa deemaa jiru. Kanaaf hafuun danda'u. As keessaa eenyu namni iddoo naa kennitee boru deemtu iddoo koo ani iddoo kan naa gadhiistu si deebisaa nama guddaa taataadheen. Jennaan daangooteen si keessa kutaalee kunoo ana jedhe. Boruun deemaa ati deemee kunoo iddoo kan fuudhee kenneef. Adaraadha. Inni deemtuun wangeela waan ta'e ani immoo kan koboriyuun kan qabaa. Kanaaf deemi jennaan. Abadu garin dabar akka wali senen kana booddee addunyaan si barbaadu jedhee wanta hojjetu dundu si keessa bara addunyaan barbaadu jedhee wanta hojjetu mi'aahu jedhee barbaadamaa ta'e sammuu dhalootaa keessaan dhabamee jedhe dhaloonni dhalatan si barbaadaa hafan dhaloonni kan isaa jibbee kan kee barbaadu jedhee eebbise. Amma daangoote mogoon isa dhiqa keenyaa dhiifnee daangoote makiinaan kanarra yaa'u daangoote magaa dhedheerichi kun makiinaan isaa maal dheerata yennaan mul'ata dheeraa malee qabaman qabu. Otoo ana asitti birrii ta'u bajaajilina asum keessa gurguru godhaadha. Otoo birrii qaban gaangee binna maal jennaan biyyatti bakka dhufne gaangee binna asuma tap jechuudha. Nama mul'ata isaa ga'a. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf adaraan andaara lafarra waan sin handessu maal godhi? Maal godha? Tokko adaraan andaara lafarra waan sin handessuuf tokko hin nyaati. Waan sitti kenneef qaba waan adaraa. Jireenya kee keessatti waaqayyo beekumsaa ta'u, qabeenyaa ta'u, birrii haa ta'u,
biyyoota whatever you have on your heart waan tammaa ta'e keessa qabdu biyyoota waaqayyo maaf akkasitti kennin beektu nyaati saalatti dhalatte kana filattee dhalatte miti namni addunyaa kana gubbaadha otoon dhalatin otoon kanatin wanti inni waaqa ofii beeka kenneef waa sadi tokko saalatti dhalatte kana kadhattee miti kana argatte waaqayyotu mucaan koo yoo akkas taate mucaan koo yoo akkas ta'e jedhee saala kana sii kenna atamma dhiira taate dhalachuu fi durba taate dhalachuun filannoo kee miti waaqayyotu barbaade sii kenna nan jijjiira jettee yennaan kunoo akkam biyya Ameerikaatti jalqabeera Ameerikaatti dhiira taate jedhanii namittiin tokko intala taate akka dubartiin uffattee diddiqattee addunyaa tabalaasheessaa jirti tokkittiin watu dhiiruma durba ta'uudhaaf saalli kanuma bee maqaan dursee beeka isaan kun warra gadhaanii nama gadheessa jedhee lafa kaa'e namni adaraa nyaatu nama gadhaa'e namni adaraa nyaatu nama xiqqaa kanaaf saala kee kana filatte itti dhalan waan dhiira taateef akka ittiin nama reebduu miti akka dhashii duwwaa miti waan intala taateef akka barbaadde gochuu dandeessa miti adaraa barattee digirii maastersii qabda yoo ta'e beekumsi itti kenname kun adaraa qabeenya sitti kenname yoo ta'e guddaa haa ta'u xiqqaa adaraa ijoollee lama sadii sitti kenname yoo ta'e dandeettii kennashite miti adaraa magaalaa kana keessa jiraachuun ofii kee filattee nuti doontaan waaqayyo kanaan beekamne si fideera adaraa wanta tulluu mo'ichaa keessatti ofii kee dhalattee addunyaa dhalattu wanta tulluu mo'ichaa jirattee turte miti adaraa inyaati xiqqoo irratti kan amaname guddaa gubbaatti shoomama waaqayyo taantaa keetti sii bal'isa eenyummaa kee kana akka barbaadde godhin ofirratti humna qabdu ofirratti dandeettii qabdu hadaraatu si harka jira mee nama si bukkeetiin atarka duwwaa miti adaraa si harka jira dhaanii adaraa አለብን በሕይወታችን ላይ አደራ አለብን አደራ አይበላም አደራን አንደራ በስዳኔዛ ከናፈዩ ማንጎሪን እኛቲ ሲጋታ ለም አደራን አንዳላ በስዳኔዛ ከናፉ ማንጎድሬ አማናሚፍ ፒዮነር አማናሚፍ ከና በሚትት ቢገለገ ኩኖ ኩዳን ጋይራ ያቦታ የናን ቤት አቲ ኦጀታ ሀመነማናና ኢኮ ጉባት ከነመነምቴ ጉዳ ጉባት ማጣጣ ኢሾም ተለ መንደረ ኩኖ ጉባት ሞየኔ ዋንት ቆረጥ ጋባ አመነምቱ አደራስ ትከነነ ጋባ አመነምቱ ዳንጋቴ በለታ ቤከምቲ ከተመላ ዋቀዮ ሲምቦስ ትገና galgala kee bareecha guutuu si godha waaqayyo kanaaf jireenya kee keessatti adaraan andara lafa hawaasa naanneessuuf amanamiif nama laattee nama namiif maatu natti kenname waaqayyo maaliif natti kenne maal narraa barbaada jedhe halkanis guyyaas yeroo deemtu hundumaa amanamiif adaraan waa salphaa miti waaqayyo wayiifuu amanees ti kenne waaqayyo wayiifuu dhimma kana si keessa kaa'e yeroo tilaan amanamiif sindura dhaabbadhee sin tajaajiluudhaaf otoo hin boo'in hin dhufne otoo hin riba dhabee dubbisiin hin dhufne otoo yeroo karaa deemu makiinaan biinnaan jedhin hin dhufne otoo waa'ee keessa yaadu otoo gufuun dhabu otoo riba dhabu otoo ilmaan dhangalaasuun dhufee dhaabadhee sin barsiisa malee caljedhee karaarra deemee dhufee miti caljedhee karaarra deemee dhufee dhaabbadhee nama miti sanamma haasa'u kan akka salphaatti hafinisti fakkaatu itti miidhadhee hirribatti dhabee amma dhufee dhaabatu tollacha dhimmaan koo dhangalaasa kan nuti sitti baasu hamanamiif maaliif gocha maaliif takka ta'uudhaan jettee moo lakki mandara ta'uu waan hin barbaanne waan natti kenname kana yoo seeraan itti hojjetu iddoo guddaa kan yaadu hamanamiif nama si bukkee ofuma kee waaqayyo hamanameedhaanii maali ijoollee keenya asii ba'anii nagarre biyya Ameerikaatti haadha qabeenyaan bawa qabeenya kan beekaa jiru asiroo jira jireenya gaarii jiraatanii waaqayyo hamanamanii boo'anii hiriyummaan dhangalaasanii waaqayyo bulanii waaqayyo maal irraa barbaada jedhanii otoo yaadanii turanii waaqayyo dhimma kanaan nu barbaada jedhanii warri jiraatan waaqni biyya ormaatti dhaqee nama guddaa isaan godhe waaqni biyya ormaatti ormaaf eebba isaan godhe waaqayyo galannaa ta'u hin agarre asuma fagooyyuu dhaqina asuma biyya namaa dhaqanii ijoolleen keenya baay'ee ana waraadhum koo warra wajjin dhaqne warra ramadee nan beeku otoo hin ta'in maatii isaanii ta'anii maatii mana guddaa ijaaranii waaqayyo akka isaan eebbise beeku
Asta'ani obboleettiin tokko eeggate isteediyoo kan nuti naasuu isteediyoo ana maqaatti jireenya kan dhabe haadha kootu na ana malee qabdu jettee obbolaan dhiiraan jiru deebi'anii haadha koo rakkisu haati koo ana malee waan hin qabneef jettee yookiin immoo ishiin duudutti yookiin immoo ishiin dandeessutti yeroo mana godhadhee jiraadhu qabu haadha koo dabarsee ummata laachuun barbaadu jettee haadha koo kan jiraadha natti dadhabdee bifa ishii qabdee teesse harkaan dhageesse yuunivarsiitii irratti dadhabdee haadha taraa koo ofii koo dadhabeen haadha koo ta'uun qaba abbaan koo du'eeraatti. Hee mamma as keessa dhuguma garaan keenya taatamu ala shiree taane ijoollee haadhatti dabarsee kan jiree haati keenya ijoollee keenya xiraa kan jirtu amma biyya. Haati keenya sababii si guddiftee qoraan baattee har'ammoo deebitee mucaa keessa qoraan yeroo baattu maal jedha sammuu kee garaan kee gaddu. Isayyuu immoo guyyaa masqalaa guyyaa kudharashii guyyaa wanti nyaatamu jiru biyyaan galaatti. Maalatu kan dur nyaatan ammas immoo ayyaanaaf annama ayyaanaaf biyyaan galatu yaadadhu. Yeroo haati kee dinjifatte isa isheen dinjifatte saamuu kannattu haadha irraa shirra akka fudhattee hunda yoo mintee dhugummaa qabu. Ani guyyaa ayyaana gurra qabu. Yeroo kaan kunoo boroftaan inni naqu torbee eegala jiru sayyoo achi ture maasayyoo achi ture wajjin kadhachaa ture irrima dhoowwee kadhachiisaan kun. Yeroo rakkina ishee wajjin rakkachuun barbaadu. Haadha wajjin rakkata malee guyyaa ayyaana dhufanna. Buna kilo tokko baattee midhaan mata tokko fituratti. Zayitii yabalee teessanii baattee waan ishiin qabdu naa jiqatu midhaan baattii dhadhaa baattii achashoolee hafuura saamichaa dhufu. Bara baraan sitti dhadhaa dhikee. Ati hammeenyatti kan dhugaa jiru sitti hima. Waaqayyo du'a jala xiyyiitii jala balaa makiina jala oolchee si kan si deeme. Waaqayyo biyyaafis ta'e maatii keefis ta'e du'aa akka buustuufi. Hin gowwoomin. Yeroo gadi baate allattiin seetaan dargaggeessa keessaa dargaggeettii keessa si keessaa fuudhin ati nama guddaadha adaraan seeta jira amanan waaqayyo nama guddaa si godhaa. Gara jiru taa'e yesu akka roota waaqayyo kana deemadhaa. Waan qabdu nama nami beekumsa kee nama nami jireenya kee nama nami. Inni sadaffaan adaraan andara lafaatiin si kaa kanaaf iyyuu irratti hojjetu.